Onkoloolessa torba 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinaan Geetoo Alamaayyootti. Gibirri dabalataa oomishtoota cuunfaa fuduraalee irraa akka kaafamu jedhe ministeerichi. Abbaan taayitaa galiiwwanii dambii waggoota 6 dura baase bu'uura godhachuun gibira kallattii oomishtoota dhangala'aa fuduraalee biyya keessaa irratti labsame akka kaafamu ministeerri maallaqaa beeksise. Abbaan taayitaa galiiwwanii seera gibira dhiyeenya baase tureen abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha Itoophiyaa dhugaatii qaruuraa keessatti qophaa'e dhangala'aa fuduraa ta'e fudhatamuuf yoo xiqqaate hamma fuduraa isa keessa jiru dhibbeentaa 30 qabaachuu akka qabu erga qulqulleessee boodadha jedhe. Abbaan taayitichaa kanaan dura oomishtoota ulaagaa kana hin guunne irratti gibira waggaa 4 darban irra kaa'ee ture. Kana booda garuu ministeerri maallaqaa komii ministeera industirii irraa dhiyaate hordofuun murteen kun oomishtoota biyya keessaa irratti miidhaa guddaa kan geessisudha jedhe. Ministeerichi liqaa fayyadamtoota irraa hin sassaabamne oomishtoota irratti fe'uun haqa akka hin taane beeksisuun kunis murtii abbaa taayitaa galiiwwaniitiin adda cituu beeksiseera. Hoogganaan waliigalaa industiriiwwan oomishtoota dhugaatii Itoophiyaa Ashannaa fi Meerid murtee barbaachisaa kana dabarsuudhaaf ministeerota industirii fi maallaqaa hubannoo fi deeggarsa barbaachisaa taasisaniif galateeffachuu isaanii gaazexaa Kaapitaaltu gabaase. Gabateen konkolaataa haaraan bakka bu'u eegaluuf jira jedhe ministeerichi. Jijjiirraan gabatee konkolaataa ji'a 2 gidduutti hojii eegala jechuun raadiyoo Haaduu waliin haasaa kan taasisan gorsaan ministeera tajaajila geejjibaa fi to'annoo obbo Asaffaa Hadiis. Itoophiyaatti qajeelfamni konkolaattonni galmaan hundi mallattoo ET jedhu qofaa fi mallattoo kaartaa Itoophiyaa qabu akka ta'u raggaasifameera. Qajeelfamni ministeerichaan ba'e akka mul'isutti mallattoo naannolee fi bulchiinsitoota magaalaa adda addaa gabatee konkolaataa irratti mul'atu hin hammanne. Ministeerichi sanada gosawwan lakkoofsa gabatee konkolaataa Itoophiyaa fi murteessu mallattoolee fi qajeelfama kenniinsa tajaajila 1050/2017 jedhuun raggaasisuu beeksisee kanarratti gabateen konkolaataa biyyattii akka jijjiiramu ibseera. Sababni ijoon gabatee konkolaattotaa jijjiiruun barbaachiseef akka waliigaltee idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee bu'uureffachuun qaawwa hojimaataa ture badii qabeenyaa akkasumas gabateewwan sobaa to'achuuf ta'uu ibseera. Haala qajeelfama lakkoofsa 1050/2017 gosawwan gabatee lakkoofsa konkolaattotaa fi murteessuu mallattoolee akkasumas kenniinsa tajaajila haaraa kanaati. Lakkoofsi gabatee guutuu Itoophiyaatti hojiirra oolan kan wal fakkaatu akka ta'u ibseera. Qajeelfamni ministeera geejjibaa fi loojistikii baase kutaa 2 keessatti waa'ee gabatee lakkoofsa konkolaattotaa fi mallattoolee jechuun akka eerametti gabateen lakkoofsa konkolaataa hundi mallattoo ET jedhuu fi kaartaa biyyattii qabaata jedhame. Safaariikoom Itoophiyaa birrii doolaara kitila 325 kasaaruu ibse. Safaariikoom Itoophiyaatti bara baajetaa 2024 doolaara Ameerikaa kitila 300 fi kitila 25 kasaaruu ibse. Galiin dhaabbatichi waggaatti argatu doolaara Ameerikaa kitila 53.6 ta'uu kan ibse dhaabbatichi kisaaraan amma irra ga'e garuu harka 6 ol akka caalu madaalliin gabaa teekinooloojii Itoophiyaa Telekoom Maarket Aseesment garee baankii addunyaa deeggaramuun ba'e ni mul'isa. Kisaaraan sun sababa walgituu dhabuu caasaa fi dambiilee ta'uu ibsuun dhaabbaticha miidheeraa jedhan. Baasiin Safaariikoom hojii gaggeessuuf baasu galii argatuun ol ta'uu gabaafameera. Baasiin isaa kunneen ijaarsa neetworkii construction, kaffaltii quunnamtii, interconnection fi kaffaltii hayyamaa license payment faa ta'uu ibseera. Kisaaraan kun yoo haala amma jiruun itti fufee dhaabbatichi gabaa keessaa ba'uu malaa jechuun akeekkachiiseera. Safaariikoom hayyamaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 kaffaluutu irraa eegama jechuun gabaasni madaallii gabaa teekinooloojii Itoophiyaa agarsiisa. Kun ba'aa faayinaansii Itiyoo Telekoom irra hin jirredha kan jedhu madaalliin sun Safaariikoom waggaatti hayyamaaf doolaara Ameerikaa kitila 66.7 akka kaffalu eeruun kunis qofaa isaatti galii waliigalaa dhaabbatichi waggaatti argatu ol ta'uu ifoomseera. Dabalataan Itiyoo Telekoom kaffaltii waamicha sagalee gadi xiqqeessuun tilmaamaan Safaariikoom ji'aan doolaara Ameerikaa kitila 1.58 akka dhabu taasisuu madaalichi eereera. Akkaataa bu'uuraalee misoomaa Telekoomiif barbaachisan ittiin wal qoodan ilaalchisuun iftoominni waan hin jirreef Safaariikoom
bu'uuraalee mataa isaa dhibbeentaa 60 ijaarrachuuf dirqamuu baasii isaa ol kaasuun himame. Faallaa Safaarikoomiitiin Itiyoo Telekoom bara baajetaa wal fakkaataa galii doolaara Ameerikaa kitila 696 argachuu kaasuun dambiileenii fi caasaaleen lafa jiran isa fayyadu madaalichi himeera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraa qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.